Kolite kalise jismi ko fite ke salafe ko balate rakade mala ko ima asnati gori nasimi sinai mi salami gara nabi al karim mot ya rabba fajmail innori kabu innaka fakira ya do jannaka michuma firra faraka karabbi dubbe ninkuma kanarge gale sabara namma fada ko jarjara mal balle si ko ajara mali fantae jingama muradin kan ko sinargo yani muhibbi sin margo utuman tae warego mali fumuri koduma Kaabaan bakkee amantii Islaamaa irraa hunduu qajeelchuudha ta'uu ergamaa Rabbii Ibraahimii fi ilmi isaa Ismaa'il Haarissan Musliimonni kallattii Kaabaa qajeelchuudha waggaa tokko namoonni miliyoona 13 hanga miliyoona 15 Kaabaa gara Makkaa mana kabajamaa kana irratti hundaa'uun beektonni amantii Kaabaa uumaa gara dura waggaa 2000 ta'e Ibraahimii fi ilmi isaa ijaareedhaan Kaabaan erga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam booda ijaarsa bulaa qindeessanii Abdul Malik bin Marwan irratti haara'e. Kaabaan bu'uurri isaa yeroo sanaan waliin haaressii ta'e. Waggaan namoonni miliyoona 13 hanga miliyoona 15 ta'an gara Makkaa imaluun Kaabaa haramitti sirna hajjii taasisuun handhuura masjiida guddicha Makkaatti kan argamu iddoon akkaan kabajamaan ta'e Kaabaan haram musliimota hunda kallattii tokkorratti kan qajeelchuudha. Waqtaa salaatan kallattii Kaabaa kanatti fuula naanneffatu. Iddoo kana jireenya keessatti yeroo tokko sirna hajjii taasisuun arkaana 5 utubaawwan amantii Islaamaa keessaa isa tokko. Ragaaleen akka agarsiisan waggaatti namoonni miliyoona 13 hanga miliyoona 15 ta'an iddoo kabajamaa kana ni daawwatu. Kanneen keessaa miliyoona 11 kan caalan umraaf yoo deeman miliyoona 2 hanga miliyoona 3 kan ta'an ammoo hajjiif deemu. Hajjii bara 2026 kan baranaa kanaaf musliimonni miliyoonaan lakkaa'aman kutaalee addunyaa mara irraa gara iddoo qulqulluu fi kabajamaa kanaatti imala eegalanii gaaniiru. Ragaaleen akka agarsiisan waggaatti namoonni miliyoona 13 hanga miliyoona 15 ta'an iddoo kabajamaa kana ni daawwatu. Kanneen keessaa miliyoona 11 kan caalan umraaf yoo deeman miliyoona 2 hanga miliyoona 3 kan ta'an ammoo hajjiif deemu. Hajjii bara 2026 kanaaf musliimonni miliyoonaan lakkaa'aman kutaalee addunyaa maraa irraa gara iddoo qulqulluu fi kabajamaa waa'ee hundeeffamaa fi ka'umsa Kaabaa irratti beekaa amantii biyya Naajeeriyaa kan yeroo ammaa Makkaa jiran Dr. Ibrahim Diisinaa BBC'n dubbiseera. Dr. Saawudii Arabiyaatti barnoota amantaa Islaamaa kan hordofan yeroo ammaa iddoo Kaabaan itti argamu jiru. Beekaan amantii Islaamaa kun waa'ee Kaabaa irratti odeeffannoo BBC'f kennan ragaalee beektonni amantichaa hedduun dhiyeessan bu'uura godhachuun odeeffannoon kun hundi dhugaa fi amanamoodha. Marsariitiiwwan beektota keenyaa Qatar, Kuweetii fi Saawudii Arabiyaa kan bu'uureffateedha jedhan. Kaabaan uumama addunyaa waggaa 2000 dursa akka amantii Islaamaatti Rabbi Allahiin Kaabaan mana amantii jalqabaa waan hundaa dura uumame ta'uu Qur'aana keessatti ibseera. Ibaadaa yookaan waaqeffannaa kun jalqabaa dhala namaaf uumame iddoo eebbifamaa fi addunyaa qajeelchuu bakka jedhamutti argamu jedha suuraa Al-Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 96 irratti Rabbiin Qur'aana isaatii yoo dubbatu. Bakka jechuun maqaa ganamaa Makkaa keessaahuu iddoo kabajamaa fi eebbifamaa naannawaa Kaabaa marsee jiru ture. Beektonni amantii Islaamaa akka Imaam Baaqwii Kaabaan gamoo jalqabaa biyya lafaa kanarratti mul'ateedha jedhu. Imaam Baaqwii Kaabaan wayita samii fi dachiin uumaman raajiidhaan bishaan keessaa akka mul'ate ibse. Kunis wantoonni dachee fi samii keessa jiran addunyaa yuunivarsii uumamuu dura waggaa 2000 akka ta'e ibsee beekaan amantii kun. Beektonni gariin ammoo Kaabaan
ergamaa rabbii isa jalqabaa aadamiin ijaarame jedhu. Kaan ammoo rabbiin aadamiin uumuu dura malaayikotaan ijaarame jedhu. Ergamaa rabbii Ibraahiim beektonni amantii islaamaa rabbii ergamaan isaa Ibraahiim gara Makkaa akka deemu kan taligee fi akka kaabaa haaressuuf ta'u walii galu. Ergamaan rabbii Ibraahimii fi ilmi isaa Ismaa'eel wal tumsuun kaabaa fi naannoo isaa akka haaressan walii galu. Akka ragaa beektonni amantii islaamaa kanneenitti Ismaa'eel dhagaa kennuu fi abbaa isaa Ibraahiim gargaaruu ture. Ergamaan rabbii Ibraahiim ammoo ijaarsa raawwachaa ture. Haala kanaan wal gargaaruun kaabaa asii ol ijaaruun sadarkaa harki namaa qaqqabu hin dandeenye irraan ga'an. Akkuma ijaarsa xumuraa deemaniin ergamaan rabbii Ibraahiim akka ilmi isaa dhagaa inni irraa dhaabbatee ijaarsa raawwatu kaa'uuf ajaje. Dhagaan Ibraahiim irra dhaabbate kun maqaama Ibraahiim jedhama. Yeroo ammaa cinaa kaabaatti argama. Uummattoota Qureeshii erga kaabaan buureffame saboonni adda addaa dabareen eegumsa gochaa olaantummaan iddoo eebbifamaa kana eegaa turan. Gosoonni akka Amalek ta'es Jurhum, Kuzaa'aa fi Qureeshii bakka kabajamaa kana wal harkaa fuuchuun bulchaa yookiin eegaa turan. Keessattuu gosoota Arabaa keessaa gosi Qureeshii kaabaa kana keessaa bishaan yookaan lolaan seenee akka balaa hin qaqqabsiifneef jecha bifa haaraan bu'uura isaa ol kaasanii ijaaraa turan. Ergamaan rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamuu dura uummanni Qureeshii waggoota 5 kaabaa ijaaraa haaressaa turan. Ijaarsa gamoo duraan turetti gulantaa 9 dabaluun gara 8tti guddisan. Kana malees seensa karaa lixaa cufuun kallattii bahaan qofa akka seenan godhan. Gamoon kun kaabaan yeroo jalqabaaf baaxii kan godhatee fi irra keessi isaa kan cufame bara bulchiinsa Qureeshii kana. Haa ta'u malee sababa hanqinni humnaa isaan mudateef kutaa kaabaa kan ganamaa hundaa suphuun haaressuu hin dandeenye. Bakki amma kaabaan alatti argamuu fi hijirri Ismaa'eel jedhamu haala kanaan citee moggatti hafe. Garuu ergamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkaataa ijaarsaa fi itti fayyadamaa kaabaa irratti uummata Qureeshii gidduutti qoqqoodiinsa uumee ture. Kaabaan kaayyoo isaa ganamaatti kan deebi'ee fi galma amma irra jiru kan godhate bara Nabiyallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ta'e himu beektonni amantii islaamaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam booda bara hijiraa 64 erga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'anii waggaa 31 booda Abdullah ibn Zubair kaabaa diigee akka haaretti ijaare. Kunis erga mootiin Umayyidii lammaffaan Yazid bin Muawiyyaa kaabaa haleeluun mancaasee booda. Yeroo kana ture kaabaan sirritti bal'atee kan ijaarame. Kana warri Qureesh itti dabalee bakki hijirii Ismaa'eel jedhamullee Abdullah ibn Zubairtu dabalee akka haaraatti ijaare. Dheerina isaa kuubii 2 ol dabalee gara jalaatti balbala 2 bahaa fi lixaan itti hojjete. Booda ammoo Abdul Malik bin Marwaan wayita Abdullah ibn Zubair ajjeesoo kaabaa bakka duraan turetti deebise. Namni kun iddoo eebbifamaa kana bakka Abdullah ibn Zubair dura turetti deebisuun kan irraa deebiin ijaare bara hijiraa 73 ture. Ijaarsi kun balbala karaa lixaa tolfamee cufsiiseera. Hijiriin Ismaa'eel kaafamee kaabaan balbala tokko qofa akka qabaatu ta'e. Beektonni amantii islaamaa manni rabbii kaabaan kun erga Abdul Malik bin Marwaan ijaaree booda akka duraanii bu'uura irraa diigamee hin ijaaramne achirraa fooyya'ee har'a ga'e. Akka beektonni jedhanitti bara hijiraa 1139 lolaan kaabaa baay'ee miidhuun mooraan masjiida Makkaa yoo manca'u qaamni kaabaa gartokkeen diigamee ture. Kana hordoftoonni amantii kaabaa suphuurratti walii galan. Kunis bara mootii Empire Ottoman Sultaan Muraadii kan raawwate barri isaa 1940 Zulhijjaa guyyaa 2 hijiraa booda
1239 ammoo mootiin Masrii yeroo sanaa Muhammad al-Paashaa dhoqqee fi timaa sababa lolaa hammaataatiin naannoo Kaabaatti uumame kaasuuf duula qulqullinaa labsee ture. Isa booda haaromsi muraasa taasifameera. Seenaa Kaabaa keessatti jijjiirama guddaan kan taasifame bara mootii jalqabaa Saa'udii Arabiyaa Abdulaziz bin Abdulrahmaan al-Suudii ture. Bara mootii kanaa Kaabaan baay'ee bareedee haareffame. Balballi isaas banamuu danda'e. Erga mootummaan Saa'udii hundeeffamee haaromsi Kaabaa bu'uurri isaa yeroo mootii kanaa kaa'ame. Kaabaan gubbaa fi jalli isaa akkasumas kutaaleen isaa kan sirriitti haaromfame bara sana ture. Haaromsi bara mootii Fahidii gaggeeffame ammoo hanga har'aa kan mul'atudha. Baaxiin utubaawwan sadan balballi keessoo laftii fi bu'uurri Kaabaa yeroo sanaa haaromfame akkasumas iddoon Hijir Ismaa'il jedhamu yeroo sana suphame. Kan har'aaf qopheeffanne kanuma ayyaana Iidil Adhaatiifis kanumaan ka bagatti isin gahe jechuudha.